Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya hordoftoota Oromoo ICT kun barnoota Oromoo ICT'n gama teekinooloojiitiin isinii dhiyeessutti jiru keessaa har'a waa'ee akkaawuntii keenyaa yookiin immoo eenyummeessaa feesbuukii haala kamiin akka hordofuu dandeenyu yookiin immoo akkamitti to'achuu akka dandeenyu isinitti agarsiisuu barbaanna. Oromoo ICT'dhaaf yeroo baay'ee irra deddeebitanii gara keessaatiin gaafiin dhimma waa'ee eenyummeessaa yookiin paaswordii keessanii akka isin rakkisaa jiru irra deddeebitanii nutti himutti jirtu. Oromoo ICT yeroo kamuu gama teekinooloojiitti hawaasa keenya fiduuf hojjechuutti jira. Akkasuma hawaasa keenyaaf hubannoo teekinooloojii waan beeknurraa nutis beeknee yookiin immoo dandeettii guddaa waan qabnuuf odoo hin taane waan beekaniin waan qabaniin cidha dhaqatu jedhama. Waan qabnuun cidha dhaqanna jennee waan dandeenyurraa isinii qooduuf as jirra. Har'amee eenyummeessaan keessan maal akka fakkaatu haa ilaallu. Gara akkaawuntii tokkootti isin dabarsa. Akkaawuntiin kun feesbuukii akkaawuntii nama dhuunfaa irratti hojjenna. Eenyummeessaa keenya akkamitti akka handle gochuu dandeenyu asiin seetiingii keessa seennee seetiingii kennoo as biratti yoo isinitti mul'ataa jira ta'e seetiingiin feesbuukiidhaa as biratti argama akka gara kompiitaraatiin. Seetiingii keessa seennee wantoonni sirreessinu jira. Yeroo ammaa namoota hedduu biratti dhimmi waa'ee eenyummeessaadhaan hedduu biratti rakkisaa fi sodaatamaa ta'aa dhufuun isaa namni keenya immoo hubannoo isaa qabaachuu qaba jennee yaadaa waan turree fi har'a bifa viidiyootiin isinii dhiyeessuuf saganteeffanneerra. Konnekshiiniin kiyyaa baay'ee laafaa waan ta'eef nu tursiisuu danda'a. Kanas ta'ee sanamee seetiingii isaa keessatti haala kamiin sirreessuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisuuf jenna. Mee nu wajjin turaan affeerraa keenya. Dhaggeeffattoota keenya deebineerra. Kunoo seetiingiin kana. Seetiingiin isiniin as seentanii bantan isiniin jechaa tureen konnekshiiniin gidduu nadinnaanii kunoo seetiingiin kana kan isiniin jechuu barbaade. Seetiingii piriivaasii beezikii kan jedhu kanneen keessaa filanneeti. Yoo jennee fuula kanarra nu dhufa. Fuulli kun kan waan hundaayyuu itti to'achuu dandeenyudha. Kunoo cinaa kanaan filannoo hedduu qabna. Gama kanatti immoo asitti cuqaasnutu as biratti nu banama. Fakkeenyaaf jeneraalii keessa yoo seenne maqaan keenya as jira. Maqaa keenya jijjiiruu barbaanne asitti kunoo ediit gochuu dandeenya. Ediit kan jettu kanaan jijjiirraa. Akkasuma immoo maqaa keenya feesbuukii irratti mul'atuun jijjiiruu yoo barbaanne kunoo as biraan jijjiirraa. Yuuzarneem kan jedhu kana jijjiirraa. Akkasuma immoo iimeelii keenya jijjiiruu dandeenya. Koontaktii isaa koontaktiin keenya as bira jira. Isa yoo geeddarre inni fuula kanarra argannu keessaa inni icciitii yeroo hedduu namni hundi barbaadu paaswordiidha yookiin immoo jecha darbii isa jennu sanii paaswordii keenya kunoo as biratti jijjiiruu akka dandeenyudha. Ediit kan jechuun kun haaromsii yookiin jijjiirii akka jechuuti. Kana haala kamiin jijjiiruu akka dandeenyu asitti fakkeenyaaf iimeeliin jijjiirra yoo taate iimeelii barbaannu qopheeffannee kaanee as dhufnee kana ediit jenneeti iimeelii barbaannu isa itti galchinaa jechuudha. Fakkeenya namni hedduu ammas biratti wanti isiniif himuu barbaadu namni hedduu iimeeliidhaan feesbuukii banatee iimeelii san immoo paaswordii hin yaadatu beektanii. Paaswordii hin yaadatu iimeeliidhaan banatee odoo jiru. Garuu malli salphaan akkaawuntii akkasii hambifachuu dandeenyuun kana jechuun iimeelii keessan dagattanii jirtan jechuun yeroo feesbuukii keessan tasa paaswordii isaa dagattan yookiin immoo bilbila biraa irratti yeroo fayyadamuuf yaaltan paaswordii yeroo hunda namni hundi yaadata jechuun hin danda'amu. Yeroo isin dagattan
deebistanii argachuu hin dandeessan jechuudha. Akkaawuntiin ijoollee hedduu bifa kanaan badutti waan jiruuf jala murree isin himuu barbaanna. Yoo iimeelii keessan paaswordii dagattanii jiraattan iimeelii biraa banattaniiti odoo feesbuukiin keessan hin cufamin as bira dhuftaniiti iimeelii kana jijjiiruu qabdu jechuudha. Iimeeliin kun kan ittiin loogiin gootan. Akkasuma warra iimeelii qofa odoo hin taane warri bilbilaan banatellee bilbilaan banattanii kaatanii paaswordii keenya akkamitti gara bilbila kana akkamitti gara iimeelii jijjiirachuu dandeenya namoonni jettan kunoo haala kanaan bakkuma kana buustu jechuudha. As bakka kana bilbilatu jira. Bilbila kana deemtaniiti edit gootaniiti iimeelii keessan bakka buuftu jechuudha. Kanas as tuqneeti bakka isaa buufna. Haala kanaan edit gochuu dandeenya akkaawuntii keenya. Maqaa keenyallee asumaan kinoo as tuqnee geeddaruu dandeenya. Maqaa keenya, paaswordii keenya haala kanaan jijjiiramaa. Kana qofaa isinitti agarsiisa waan isinitti dheeratuu fi yeroo itti deebinu security keessatti yeroo kamiinuu odoo namni kamuu feesbuukii keenya yookiin akkaawuntii eenyummeessaa keenya hin tuqin ofii keenyaaf to'annee yeroo kamuu sodaa tokko yookiin immoo sodaa namni tokko nu jalaa cabsa akkaawuntii keenyaa fudhata maal jettanii odoo hin yaadin akka to'achuu dandeessan isinitti agarsiifna. Kun Oromoo ICTdha. Galatoomaa fayyaa ta'a. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Bakka jirtanitti nagaa fayyaa isiniif hawwina. Isin jaalannaa ilmaan Oromoo bakka jirtanitti Oromoo ICT'n hawaasa keenya waan danda'uun yeroo kamuu bira dhaabbachuudhaaf akkasuma immoo hubannoo hawaasa keenya jijjiiruudhaaf waan dandeenyu ni goona. Galatoomaa fayyaa ta'a. Isin jaalannaa nagaatti. Ciao.